rabbi isin uumeetiniin isin qabaa naayit kireemii akkan fayyadamne waan nama addeessu jettanii naayit kireemii akkan fayyadamne wayitiniin kireemiillee akkan fayyadamne kunoo mana keessanii akkana dalagadhaatii qodaa keessan osoo inni isinirraa hin dulloomin qodaa keessan ufii keessanii eeggadhaa. naayit kireemiin nama dulloomsa kaansarii namatti fida qodaa namaa akka inni luqqa'u taasisa qodaa namaa daffana akka malee isin godha rabbii jedhaa naayit kireemii akkan diban naayit kireemii mee doktora feetan gaafadha naayit kireemiin hin fayyadu naayit kireemii akkan diban ammalleen wayitiniin kireemiillee akkan diban kunoo kanan an amma dalage kana jechuu mee fayyadamaa ofii keessanii garuma rabbiin isin uumeen qodaa qaama keessanii eeggachuun dandeettan addaachuudhaami fuula keessa wal qixxeeffachuudhaami kunoo kanan an dalage kana kunoo kun moischaraayizarii waan fuula keessan akka lallaafu isinii godhu jechuu akka lallaafu akka fayya qabeessa ta'u isinii godhu inni kun jechuu inni kun immoo kan akka xiqqoo fuuli keessan addaatuu fi bifa tokko godhatu kan isinii godhudha jechuudha. Hunda isteeppii isaa amman dalagee irraa bahee laalaatii itti fayyadamaa naayit kireemii akkan fayyadamne moischaraayizarii ammaan dura dibachaa jiru kana jechuudha. Torbaan keessatti guyyaa 3 namni makkara guyyaa 3 jechuudha. Kana daqiiqaa 40 fuula keessan yookiin daqiiqaa 20 fi itti riidanii daqiiqaa 20 akka ofirra tursiistanii dhiqattan. Eega dhiqattan booda isa kana ammoo ofirra dibattan. Kuni qodaa du'aa namarraa kaasa. Qodaalee keenya ka dudu'e bugurii maal kanneen ka gugurraacha jechuudha. Namarraa bas guyyaa takkatti miti. Adadeetiin fayyadamtanii jechuudha. Isa kana dibattan. Inni immoo atleast daqiiqaa 30 akka ta'e isin irra turee jedhe immoo qurquraadhaan dhiqattan kana jechuun akka saamunaatti fayyadamtanii ittiin dhiqattan steeppiin guutuu isaa akkamitti dalagame kireemni kun lamaan as jala jira irraa fayyadamaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi. Qasilli maali isinii fi maa waa lama isinii dalaga wayitiniin kireemii fi moischaraayizarii isinii dalaga. Moischaraayizariin qodaa keenya akka inni lallaafuu fi akka inni dhiqoo waxxaramu taasisa. Ka wayitiniin kireemii jedhe sun immoo qodaalee dudu'aa nurraa kaas ammallee xiqqishu amala nama addeessuu qaba. Uumamumaan jechuu xiqqishu amala nama qodaa namaa kana ibsuu qaba. Wanti an dalagu kuni lamaan waan dalagu asuma isin mul'isa. Garuma hojiitti haasaan baay'isnu laayik godhaatii jalqaba nama hedduu bira akka ga'uuf. Qasila gizee maraa isin jedha. Baay'ee qasili quraana keessatti illee dubbatameera. Akka qoricha qabu jechuudha. Jinni ayilannaas waan garagaraatiif mana qorichoota aadaatti hedduu fayyadama namni hedduun jechuudha. Qasila jechuun baala kan qurquraa baala qurquraati. Qasila jechuun maalidha isinin jedhe baala qurquraati. Qasila jennaan baalli qurquraa maali? Anan beeku kana olisaanuu nama hedduu bilbilee gaafadheetti namni hedduu waan na gaafattaniif jechuudha. Amma kana barbaachisu jalqaba moischaraayizarii isinitti mul'isa. Moischaraayizarii hojjechuuf immoo maal na barbaachisa? Reetii na barbaachisa. Kana jechuudha. Reetii kana na barbaachisa. Kaameraa garagalchee isin mul'isa. Moischaraayizara dalaguuf jechuudha. Kana barbaachisu arguu jirtanii mee kana reetii. Dhiitanii jalqabanii qopheessitanii. ከዚያ bishaan isaa san keessaa baafna jechuudha. Bishaan maali? Bishaan reetii. Yoo daayitanillee homaa rakkoo hin qabu. Nama tokkoof dalaga waan ta'eef akkana fayyadamaa. Yoo daayitanis isin daakuuf ni dandeetta. kanalleen itti fayyadamaa kanumatti jechuun falgawaaloo salaatii achi kaahaa jechuun itti aanee kana bishaan isaa argitanii
ውሃው ብቻ ነው ማለት ነው። ከና አልሐምዱሊላህ ዳይማ ኦርጋኒክ አርገጥያኒ እስንሽ አርገተን ጋሪዳ ዳይማ ኦርጋኒክ ዳይማ ኦርጋኒካ itti dabalaa jechuudha. Isinii galee ውጥር ጎዳ fuula keenya daimii kuni orgaanikatti poolaariidha waan ta'eef በጣም አሪፍ ነው። ከዛ እርጎ ያ አዳመtti beekamaadha እርጎ kana fayyadamna nuhi fallaana tana lama itti naqaa jechuudha. Keza maal godha waliin dha so bishaan kana dibadhaa jechuudha. That's all about moisturizer baanantu isa kan qal'ateemi sooroma rakkoon qabu. Qallachuun isaa homaa rakkoon qabu. Fuula kiyya keenya sirrii naa qulqulleessuuf barbaada waan ta'eef akkanumallee fuulli keenya dhuguuf fuula lallaaffisuudhaaf awwalumaa kaayoon isaa. Yaa daa'ima waan ta'eef intanaa illee bishaan kana akkam goona kana akkana goone kana asirratti akkana naanna'e እንደዚህ akkana fuula keessanii riidanii jechuun እንደዚህ sirriitti ittiin riidan fuula keessan moisturizeraa jechuudha. Kezaan kuni ajjaa zafazzafamaadha kun whitening cream baana ajjaan sun immoo maali kana bishaan keessa almost guyyaa takka keessa oolchu ganama itti naqe bakka amma naannoo sa'a 8 kan itti dalagu jiru waytumarri baaka itti naqe kan arguu jirtanii whitening cream kana ከዛን አስፕራ ፈላና ለማ ትነቃይቹ ከዚያ ከነና አርጉ ጅርታ ስታርቺ በቆሎ ስታርቺ በቆሎ ሀርጨ በቆሎ ሻሞ አሺሞ ማለት ነው ዶን በሆነ መተን ተደሞ ብቻ ሀርጨ በቆሎ ትኩን ወረቃ ይፋ yono fidi yettanin fida harca boqqolloo daakama duqeetiin hin ta'u qamadii akka ittiin goonu kan bismillah anything waan maraa osoo harka fuula keessan irratti hin mokkoriniin duratti harka keessan irra godhaa laalaa jedheera. Yoo inni sun alaarjikii qabaate harka keessan inni isin guba ofii isaati. Ani alaarjikiin qaama hiyyaa loomiidha bakka irra caalaa. Inshaallah guyyaa biraa ammoo chaapistikiidhaan waliin deebina. Kun xiqqoo nama addeessa xiqqishu amala nama addeessuu qaba. Kam godha seensii takkayyuun qabu sii galee so fuula kiyya alaarjikii kanaan qabu jechuudha. Kanaaf kireema kana isa sanii jechuu kan fayyadamnu akkamiin fayyadamna wanti tokko qodaan keenya yoo cufamaa ta'e jechuudha waan feenillee dibanne faayidaa takka nuun qabu qodaan keenya banaa ta'uu qaba isinii galee fakkeenyaaf amma feeshaalii osoo hin dalagatiin duree maashina fuulaa kalaallamtan ta'e yeroo hedduu qodaa keessan akka banamu feeshaalii dalagadhaa isiniin jalaan anillee rikoomandi isin godha akka isin feeshaala dalagattanii sadarkaa qodaan keessan irra jiru beektan jechuudha. Gaafan booda meekaappii osoo hin tahin wantoota isin barbaachisu fayyadamtan rabbiin isin qabaa naayit kireemii akkan dibanne ba'allah rabbuma isin uumeeniin isin qabaa naayit kireemiin dibatina
naayit kireemiin kaansarii nama kaansarii fuula isaatti farrise namni naayit kireemii fayyadamu jechuudha. Rabbiin isin qaba naayit kireemiin fayyadamina waan kana fayyadama. Bakka waan kana fayyadama. Naayit kireemiin addaachuma feetaami jasti kunuusi addeessa inshaallah. Naayit kireemiin fuula keessan akka malee isin balleessa. Kanaaf kanaan akkanatti daqiiqaa 30 akka malee kanaan rigaa jechuudha. Daqiiqaa 30 kanaaniin riga akkanatti kun wanni as keessa kaahaa akkana keessa kaahaa zaan እንደዚህ እንትን አሽበታለሁ tigalee qodaa waxxaruu wanni jechuu hin qaba amala qodaa qulqulleessuu fi qodaa wanni jechuu qaba. Reetiin kun jechuu daa'imaa fi urgoon itti dabalamee immoo nadiisi waan inni si gochuu danda'a. Waan sitti himaa miti jechuu. Addaachuma feetaniimi qodaan keessan akka qulqullaa'u feetaniimi bifa tokko akka godhatu feetaniimi kana akkaan amma fayyadamaa jiru kanatti fayyadamaa. Inga uumatiin qodaa keessan ofii keessanii waan hin taane rabbumaan inni isin qaba akkam fayyadamne ishii naayit kireemii rabbii jedha naayit kireemiin fayyadamina. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.